Mo'ada Yesus mo'ada, mo'ada Yesus mo'ada, mo'ada Yesus mo'ada, Yesus mo'a mo'a mo'ada Yesus mo'ada, mo'ada Yesus mo'ada, mo'ada Yesus mo'ada, Yesus mo'a 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 Yesus mo'a 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 Yesus mo'a 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 Yesus mo'a. Boleh di situ barang. Mau tambah ya? Kamu tambah ya? Bisa tambah lagi. Kamu sakit apa? Bisa tambah lagi. Kamu boleh pinjam. Kamu mau tambah ya? Bisa tambah baru. Barang boleh dibawa. Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee Abrahaam ganama bariidhaan ka'ee buddeenaaf bishaan qarqara tokko Aggaariif kenne. Buddeenaa fi bishaan qarqara tokko Aggaariif kenne. Mucichas gadiittii isaa irra kaa'ee mucichas gadiittii ishee irra kaa'ee ishee adeemsise. Isheenis achii baatee lafa onaa Beersheebaa keessa hin joorte. Lafa onaa Beersheebaa jedhamu keessa hin joorte. Yeroo bishaanichi qarqara keessaa dhumetti Aggaar mucicha huutti tokko jalatti galte. Kana booddee hamma darboo eeboo irraa fagaattee fuullee isaa dhadhee deesse. Isheen yommuu mucichi du'u taa'ee ilaalu waan jetteef fuula isaa teessee sagalee ishee ol fuutee bishaan yeroo ishee bukkee jechuudha. maal jira? Jadi mana ni malee? Maaltu mana ni malee? Ijatti mana ni malee bishaan bukkee ture. Abba isi mana murti nama rakkisa. Abbaan bishaan qarqarratti guuttee dhattee bishaan qarqarratti guuttee mucicha sila baatte. Waaqayyo mucicha wajjin ture. Inni si guddate. Inni lafa onaa keessa jiraate. Nama xiyya darbachuutti beekame hin ta'e. Innis haaraan lafa onaa keessa jiraate. Haati isaas durba warra Gibxii isa hin fuusiftee. Sirraa bu'eera. Dhaabani nama sirra jiru sirraa bu'eera. Lafa onaa Beersheebaa jedhamu keessatti lafa onaa homtuu hin jirre Waaqayyo Aggaariin achitti ishee yaadate. Eenyutu geggeessee gala? Harki sibiile si kabajuu dhufeera. Hundumatti haa. Ta'ee bariidhaan ta'ee
Maqaan kee eenyu jedhama? Maqaan koo Abbabaa Guutamaa jedhama. Ganda kan biraa dhufte. Ganda Gaanqaa jirtan Isheen si bukkee dhaabbatu gurbaa kee mucaa gooti. maqaan ishee eenyudha? Shiwalli Abbabaa. Amma mucaan kun duraan adda kana nyaataa hiriitiin boosii ofumaa mana hojjaatti keessinaa wal caaluu didee mee gaammoo raajii Abiraafaa hin qabu jennaan achitti keessi jedhamtaa kan xinnoo haala jirtutti ergennaan kadhataniifi amma mucaan kun fayyitee akkuma namaatti adeemu. Ammayyu fayyee. Fayyitee. Kanaaf amma narraa atis mucaan keessa galata guddaa qabatanii dhuftan. Yee. Isa narsii godhe gooftaa qabatanii galateeffattu. Immoo hiikoo fi amma immoo ganda gaafa naamilee iddaasaa naasa 25 dhufee addaatti konfireensii jira kadhatanii adda jira dhufee kadhatee yeroo kadhatu namoota baay'ee kadhatanii raajiin fa'a nu immoo gara nama 5 kan ta'an turee laattamnaan amma sa'aatiin gaheera sin immoo guyyaatti sinii gara naan kana gidduu xafuu waaqayyo immoo itti bu'ee nama 5 gidduuti teellaati ani afuratti dhabuu sharaffaan teellaa godhu Alasan kesan ati gochuu na mina waaman. Warra kaan bukkee darbanii. Deeggaruu gaafoo namaa qaba. Maal? Ibee qaamaa. Maal si godha? Nandee nutaala. Nutaala? Nandee nutaala. Kan biraa hoo? Qaamaa ammoo qabiyyoo gurmoo minaan baay'ee jaamaa. Kottu kanas. Asilaan. Naan. Kami kasih. Bukan demi lagi dapat kau. Ulu tanda. Haleluya! Haleluya! Selamat Tuhan dimulakan. Maalen na ibee wakkaa kunamarra kee qaba. Ibee kantina qaamaa qaba waan ta'eef jennan amma na kadhatanii fayyiteetta kottuu modhuu gaafa hinaan jedhan. Kanaaf sanuraan gajjedhee waliin jenne amma namurraa anan dhiigaa saawwa dhiigan adeemtee duraan garuu nan deemte hidhamee jira. Dhanni koo hidhamaa amma garuu nan dhiiga bakka nan deema gajjedhee nan dhiigaa nan barbaada qabaatti deeme. Dandeessee yeroo sun kuusan fiiguu deemuu dandeessu. Hin danda'u nanni koo hidhamaa. Meeshaa tokko akkas fiiguu yoo ta'e gaashaan. Kana namas kana
Gooftaa keessan biraa lafina qabna. Tokko keessatti fufuu nagaan nafa. Yesus mo'aadha. Yesus mo'a. Mo'a. Mo'aadha Yesus.